Nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota, jaallattootaa fi maatiiwwan chaanaalii koo. Har'aa viidiyoo tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Viidiyoon kunis akkamittiin kompiitara keenya yookaan PC keenya fingerprintiidhaan hidhuu akka dandeenyu isinitti agarsiisuuf deema. Aga dhumaatti akka na hordoftan kabajaan isin affeeraa jechuudha. Jalqaba irratti hidhuu yoo barbaadan asii start button kan jettutti buutanii seetingii kan jedhu argattu. Bakka seetingii jedhu kanatti buutu. Achi booddee seetingii kana jala accounts kan jedhu kana seentu. Achiin sign in option kan jedhu jiras kana isatti buutu. Achi booddee isiniif fida jechuudha. Asii Windows Hello Fingerprint kan jedhu mul'ata. Isa seentu jechuudha. Achi booddee setup kan jettu kanatti buutu. Namoonni asiin isinii dhufuu dhiisuu danda'u jira tarii yoo karaan amma nuyi deemne kan isiniif dhufu miti ta'e kallattii biraadhaan karaa seentan isinitti hima. Directly bakka search batanii dhuftanii asitti finger jettanii barreessitu. Dhufeera jechuudha. Kunoo setup fingerprint kan jedhu searchiidhumaan isinii dhufuu danda'a yoo seetingii fagaate. Achi window hello fingerprint kan jedhu kun isinii dhufeera. As isatti buutu. Achi booddee you can sign in to Windows apps and services by teaching Windows to recognize your fingerprint jedha. Fingerprintidhaan akkasiin dandeenyu beeksisuu barbaadeeti. Setup kan jedhu seenna. Welcome to Windows Hello jedha garraatiin kan dubbifamu. Your device just got more personal jedha. Devicein keessan yookaan immoo kompiitarri keessan more personal yookaan immoo nama dhuunfaadhaaf ta'uudhaaf deema jechuu yaadeeti. Say goodbye to entering complex passwords and starting using your fingerprint to unlock your device, verify your identity and buy things in the store jedha. Kana booda kallattii biraadhaan complex ta'eedhaan seenuu kana nagaatti jedha akka jechuuti. Goodbye to entering complex passwords kan jedhu passwordii baay'ee barreessuun isiniin gaafatu jechuu barbaadeeti. Asii get started kan jedhu jira, isatti buutu jechuudha. Achi passwordii isin gaafata, piinii jechuudha. Piiniin amma isin galchitan yoo fingerprintiin sun properly isin hojjechuu dide passwordii isin ittiin wayii biraadhaan seentan jechuudha. Tarii harki keessan jiidhaa ta'uu danda'a yookaan deertii ta'uu danda'a, xiqqoo qulqullina dhabuu danda'a. Yeroo sana isin diduu danda'a fingerprintiin. Kanaaf piinii amma galchitan kanaan akka passwordiitti fayyadamtu jechuudha kallattii biraadhaan. Kanaaf wanta yaadattan godhachuun dirqamadha jechuuf yaadeeni. Ani wanta yaadadhuun godhadha, isinis akkasuma godhadha. Fakkeenyaaf get started kan jettu kanatti erga buutaniiti making sure it is you jedha. Devicein kun kan keessan ta'uusaa mirkaneessuufidha. Kanaaf passwordii isa duratti fayyadamtan sana kennituuf. Kanaaf passwordii dura fayyadamaa ani turin galfadha. Ol na galcheera jechuudha. Passwordiin inni amma ni galchee kan keessan kan dura ittiin hiitanii fayyadamaa turtanidha. Asitti swap your finger on the fingerprint sensor jedha. Sensarii PC keessan irraa mul'attu sana irra deddeebiidhaan swap akka gochuu qabnu jechuudha. Register godhachuudhaaf kana godha. Continue swapping until Windows Hello setup is complete jedha. Hello setup kun haganni xumurutti swap gochuu isin gaafata jechuudha. Harka mirgaarraa hin jira kan koo, kan keessan bakka biraa jiraachuu danda'a. Kanaaf fingerprint sana kan swap ittiin gootan sensarii sana irra deddeebiidhaan galchituuf jechuudha. Amma jalqabaan jira. Yaa kun galchaara jechuudha. Move your finger slightly jedha. Swap again irra deddeebi'aa galcha.
irra deddeebitanii fingarii keessanii wal barsiistu jechuudha. All set guuttateera jechuudha. Use fingerprint the next time you want to unlock your device then. Yeroo itti aanutti fingerprintiidhaan banadhu akka jechuuti. Fingerprintii biraa itti aaddi gochuu dandeessu ammaa malee jechuudha. Aaddi fingerprint kan jedhu as jira waan ta'eef. Kanaaf asumaan akkaataatti fingerprintiidhaan PC keessan yookaan laaptooppii hidhuu dandeessan isiniif dhiyeessuuf yaaleera. Kanarraa waan baay'ee argattu jedheen abdadha. Kana booda kiloos jennee baana jechuudha. Asumaan wanta isinitti himu yoo hin barbaanne ta'e remove gochuu dandeessu fingerprintii yoo kan isin rakkisu ta'e, yoo barbaaddan immoo add another gochuu dandeessu. Add anotheriin kun fingerii kan biraa add gochuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan kan maatii keessanii, kan hiriyoota keessanii, kan namoota itti dhiyaattanii fi kompiitara keessan akka fayyadamaniif eeyyamuu dandeessan addi gochuu akka dandeessanidha jechuudha. Kanaaf addi gochuun akka danda'amu isiniif himuun barbaada. Akkuma duraatii waan ta'eef waan isin rakkisu hin qabu jedheen abdadha. Eebbifamaa. Viidiyoon karraa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Turtii gaarii. Akkuma amma isinitti himuuf yaale kompiitara keessan bifa kanaan fingerprintiidhaan hidhuu dandeessu jechuudha. Mee yaaliidhaaf loog godheen na yaala na hordofaa. Windoo kan kiiboordii irra jiruudhaan nan cufaa. Amma cufeera. Achi booddee fingerprintiin bakka seensariin jirtu sana slightly remove godha jechuudha. Your fingerprint couldn't be recognized jechuu danda'a waan ta'eef irra deddeebiidhaan galcha. Normaalii na galcheera jechuudha. Akkaataa amma isinitti agarsiiseen seensarii irra yoo quba keessan isa fingerprintittiin hiitan irra harkistan kallattiidhaan isiniif bana jechuudha. Kanaaf logootanii ilaaluu dandeessu. Kiiboordii keessan irraati window button plus L kan jedhutti buutanii booddee yaaltu jechuudha. Normaalii galchaa jira jechuudha. Inni hojjetaa properly. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Kanan amma isiniif dhiyeessuuf yaale bifa kanaan kompiitara keessan more secure godhaa hidhadhaa. Bakka fedhe yoo taatan illee namni paaswordii ko bara jettanii waan yaaddoftanii hin qabdanii quba keessaniin fingerprintiidhaan unlock gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun akka baay'ee isin fayyaduuf isin gargaaru abdii guutuun qaba. YouTube koof haaraa kan taatan like gochuu, subscribe gochuun dagatiina. Viidiyoo bareedoof barsiisuu danda'an gara fuulduraatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Nagaan naaf tura. Yeroof turtii gaarii.